wayyoo ya sangaa dhabaa gasoo gurguddaa nama baachisaa. Wayyoo ameessa dhabaa biddeena duwwaa nama nyaachisaa. Wayyoo tokkummaa dhabaa marabbaa dhabaa alagaa yartuu nama dhaalchisaa jedhu. Wal harkaa fuudhanii sirbuu eegalanii gartokkeen dargaggoota kanaa sirbaa gamoorra ol ba'anii. Gamoorra ol ba'uuni obbo Lamuu fi Badhaasaa Huseen baatanii gadi bu'anii. Irraan gadee daalattii yookaan aratti kiiloo qajeelanii. Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa abukaatoo fi gorsaa seeraa seenessaan abbaa seenaa Arsadee obomboleettii 22 Kutaa 31ffaa Kutaa 30ffaa keessatti Bagidduu fi hooggantooti isaa Ameerikaadhaati kaampaanii qabaachuu. Ergamni kaampaanii kanaa Itoophiyaa qulqulluu taate hundeessuu fi kan deemu ta'uu. Itoophiyaan qulqulluu taate maqaa sabaaf sablammii kan lagattu ta'uu ibsuu isaanii. Akkasumas Bagidduun waajjira amma jiru kana keessa haa hojjetu malee ergamni isaa guddaan sana ta'uu. Warri biyya alaatii kaampaanii qaban kun biyya keessatti misooma fakkeessanii kaampaanii adda addaa dhaabuun ergama isaanii kana kan raawwachiisaa jiran ta'uusaa hubanneerra. Kanumaan wal qabateen naannoo Akaakii Qaallitti tootaalii akka darbeen gamoo kaafdeemiin garasitti mooraa guddaa qabaachuu isaaniis dhageenyeerra. Gama biraatiin obbo Lamuuf Badhaasaan poolisiin marfamanii akka yakkamaa guddaan qabameetti marfamanii jiraachuu hubanneerra. Namoonni achi jiran waan adda addaa haasa'aa jiru. Xumurri obbo Lamuuf Badhaasaa maal ta'inna laata? Yeroo darbe harki isaanii fuuncaan hidhamee gara foddaatti achi as ba'aa gaafa jiran utuu dhageenyuu addaan cite. Kutaan itti aannu maal ta'inna laata? Kutaa 31ffaa waliin haa hordofnu. Obbo Lamuu fi Badhaasaa Huseen harki isaanii kaateenaan akka walitti hidhametti gamoo tokkoffaarraan as ba'anii. Siiquun fooricuun harka si'a 2-3 walitti rukutanii al sadaffaarratti ol kaasuun uummata tiriitii agarsiisuuf ba'e fakkeesseera. Shaakala guddaan illee akkasitti wal faana namaa dhufuun qoosaatti kan ta'u miti. Keessumaa dargaggoonni gama tokkoon karaa mirgaarra jiran kan agarsiisanii fi gochaa jiran ajaa'iba. Tokko garanaa yeroo kaasu hanga garasiitti haallitti wal harkaa fuudhan miira nama hata. Waggaa guutuu kan walii shaakalaa turan fakkaata. Dargaggoota muraasaan eegalame amma garuu gartuun dabalamanii baay'ataniiru. Barattoota yuunivarsiitii xiqqoon kan jalqabame amma dhuma hin qabu. Kan qabaman Oromoota ta'uun keessa dhaga'ameera. Kanaafuu ta'uu hin oolu. Dargaggoonni baay'achaa jiranis dardaraa fi shamarran Oromooti. Sirbii fi faaruun gara afaan Oromootti jijjiirameera. Obbo Lamuu fi Badhaasaan karaa gadi bu'uu dhiisanii gamoo tokkoffaarraan gara uummataatti as goranii poolisiin akeekkanne. Poolisiin isaan faana jiru kunis achi goru jedhee hin shakkine jechuudha. Jala immoo loltoonni nama funyaanitti hidhatan waan jiraniif achi as goruun isaanii rakkoo
yookaan dhibee uumuu hin qabu jedhee ta'a. Yookaan ammoo ergaa kan biraa of keessaa qabaachuu danda'a. Tarii uummata ala jirus sodaatanii ta'uu danda'a. Gara uummataatti karaa foddaa as ba'anii badhaasaan harka isaanii uummanni akka cal jedhu gaafate. Loltuun isa bira jiru dhowwuuf carraaqe. Dheekkamsaa fi iyya uummataa waggaa argu garuu rifatee boodatti deebi'e. Badhaasaan uummati isa caqasuu erga hubatee booda dubbachuu eegale. Ani akkuma keessan ganama manaa ba'e bakkan bulee mana firaatii jechuu kooti. Kanan dhufe baadiyyaa Oromiyaa irraati. Biyyi nagaadha jedheeni bu'aa qormaata biyyoolessaa na duraa badee ture baafachuun dhufe. Ani biyyi kun biyya kooti jedheen amana ture. Amma garuu amanuu na turuuti. Yaaduun koollee sirrii hin turre laata jechaan jira. Biyya koo keessatti yoo xiqqaate afaan koo naasa'ee sanyii kootti boonuu fi mirgan qaba jedhee amanan ture. Falmii akaakayyuu Minilikii Bagidduu jedhamu kaase irratti ani Oromoo ta'uu fi Oromummaa kootiin kanan boonu ta'uun dubbadhe. Obbo Lamuun hojjetaa waajjira kanaati. Kanaan alaa yakki nuti raawwanne tokko hin jiru. Gochaa Minilikii calanqoo faanolee irratti raawwate isin caalaa hin beeku. Har'a immoo akaakayyuun isaa nu waliin wal falmaa erga oolee booda harka lafa jalaanii akka hidhamnu nu taasise. Akkuma abbaa fi akaakayyuu isaa nuti hidhamaa inni immoo hiisisaa ta'ee jira. Mootummaan waan calliseef naaf hin galle. Keessumaa mootummaan mirga sabaaf sablammiin eegsisa jechaa jiru keessatti ani Oromoodha waan jedhaniif hidhamuun mootummaa gaaffii cimaa keessa galcha. Iyya dabarsaa ani ammallee Oromoodha. Eeyyee isumaayyuu ani dursaa Oromoodha jedhe. Dargaggoonni sagalee tokkoon ani Oromoodha, nuti Oromoodha. Isayyuu nuti dursa Oromoodha. Sagalee dheekkamsa of keessaa qabuun dhaadhannoo dhageessisanii. Sagaleen isaanii lafa sochoosaa. Ani Oromoodha kan jedhus itti fufe. Poolisoonnii fi loltoonni humna darbatamaa hidhamtoota kana achumatti dhiisanii bakka dhaabbatanitti mariif walitti qabamanii. Ajaji ariifachiisaan isaan dhaqqabeera. Oduu Aljaziiraan dhiyeesse irratti dhaabbati siyaasaa eerame hooggantoonni isaa akka hin qabamne haaleera. Gama mootummaanis gaafatame. Hoggaa kana obbo Haagos Gabra Mikaa'el dhimmicha qulqulleessuu eegalanii. Dhara ta'uus bira ga'anii. Namichi kana ajajes nama lammaffaa mootummaa kanaa akka ta'e hubatanii. Innis gaafatame. Dhimma Oromoo fi Oromiyaa hunda irratti tarkaanfii barbaachisaa haal duree tokko malee akkan fudhadhu aangoon naaf kennameera jedhee ibsuun alaa osoo hin qulqulleeffatin ajaja kennuusaa fi sababi gahaa kennuu hin dandeenye. Kanaafuu obbo Haagos akka ajaja akkas jedhu kennanii jarri haa hiikamanii. Hoogganaan jedhan kunis haa qoratamu jedhanii. Aangoowwan dhaadhoo olaanoon kan jedhanii ifa ta'uu baatullee warri giddu galeessi kun ergama Minilik ta'uu kaasanii namicha ajaje jeeqanii. Oromoodhaaf garuu korbeettiin wal beekti.
Korbeettiin walbeetti akkuma jedhamu jarri lamaanii kamuu malee namicha irratti tarkaanfiin fudhatame hin jiru. Oromoodhaaf kan ajaja kaases kan akka hidhaman ajajes tokkuma. Jarri nu nyaachuuf wal lolu malee tokkuma. Nu nyaachuuf jecha wal nyaatu. Oromiyaa nyaachuuf jecha wal nyaatu. Oromoo nyaachuuf jecha wal nyaatu. Nuti qe'ee isaanii hin naqne. Lachanuu qe'ee keenya dhufanii nu ajjeesu. Giti bittaan Habashaa darbanii hundi kan jarri kun Oromoo fi Oromiyaa irratti dalagan hin dalagne. Oolee bula malee kan harka isaanii ni argatu. Bagidduun akka nama baqqoo dhaqee ajjeesee galee oliif gadi garmaamaa oole kan isa gaafate hin jiru. Akka gadi lakkifaman ajaji darbuu gaafa dhaga'u garuu ni daalachaa'e. Loltoonnis kan jedhaman raawwatanii hundumtuu dalga isatti galee. Loltootattis dalga galee. Harka obbo Lamuu fi Badhaasaa irraa fuuncaan hiikame obbo Lamuun akkas jedhanii. Kan nuti hiikamne tumsa keessaniini. Osoo tokko taane alagaan nutti hin taphatu. Tokko ta'uu qabna. Osoo tokko taane fincaan keenya illee garba ta'ee isaan liqimsa. Akka nutti taphachiisu kan godhe gamtaa dhabuu keenya. Tokkummaa dhabuu keenyatu yartuu nutti taphachiise. Akka jedhaniini dargaggoonni magaalattii keessatti walitti qabamanii fi barattoonni yuunivarsiitii faaruu adda addaa kaasanii weeddisaa weellisaa wal jalaa qabaa turanii faarfachaa turanii. Jecha obbo Lamuu tokkummaa dhabuutu nu miidhe gamtaa dhabuutu nu miidhe jedhu faana bu'anii faaruu kiilolee balbaa faarfachuu eegalan. Wayyoo ya sangaa dhabaa gasoo gurguddaa nama baachisaa. Wayyoo ameessa dhabaa biddeena duwwaa nama nyaachisaa. Wayyoo tokkummaa dhabaa marabbaa dhabaa alagaa yartuu nama dhaalchisaa jedhu. Wal harkaa fuudhanii sirbuu eegalanii. Gartokkeen dargaggoota kanaa sirbaa gamoorra ol ba'anii. Gamoorra ol ba'uuni obbo Lamuu fi Badhaasaa Huseen baatanii gadi bu'anii. Irraan gadee daalattii yookaan aratti kiiloo qajeelanii. Akkuma armaan olitti dhageessanii dargaggoonni fi uummati naannoo sanaa walitti qabamee keessumaa dargaggooti Oromoo tumsa godhaniin obbo Lamuu fi Badhaasaa Huseen hiikamanii jiru. Dargaggoonni kun obbo Lamuu fi Badhaasaa Huseen hiiksisuurra darbanii tokkummaa Oromoo faarsaa isaan lamaaniin saggoorra kaa'atanii baachaa gara kiiloo 5 irraati yookaan gara kiiloo 4tti gara daalattiitti qajeelaniiru. Maal gochuuf deemu laata? Tumsi dargaggoota kanaa eessa ga'uuf deema? Kutaa 32ffaan walitti deebina. Hiriyoota keessaniif qoodaa laayikii fi sabiskiraayib gochuun irraanfatinaa. Afoola Oromoo atumsinu guddaa galatoomaa isin jaallanna.